Kija abbaa takka. Hojii qabu deemtani. Abbaa takka naa ni hin qamuullee. Iddoo waa kadhachuu kan baay'isa. Akka kaanitu jiru nu kadhachuu jiru. Gaafa osoo jiru nu kadhatu nuti jira kadhachuu eegalu rakkoo beekta. Iddoo uummanni aan kadhatu malee isin waan kadhatina. Kanaafuu biyya keenya dhufanii isin waan kadhatina iddoo. Akka biraalta eesoo. Seenaa dheeroo. Simba namni mootis waan haaree qabdaan saa. Waan haaree wanti ni qabu. Irreechi dhiyaatee jira beektanii. Irreecha hora Arsadee jettammoo hora Finfinnee jettammoo. Laal meetti simchoota laal laafaa isin bareedina isin uffattee. Kootu mee kootu bareedina. Tejjika himee laal. Simchoota irreechaaf qophaa'aa jirti. Irreechadha. Irreechaaf qabsaa'aa jirti. Laal kaameeraa hoggaan isin jettu kaameeraa qooshitti daansan baatti malee kaameeraa kana hin baattu. Kaameeraa sanatti naqinee jechuusiti. Irreechi amma haala keenya taatee jaanu. Irreechi dhiyaatee jira beektaa. Irreechi kun hora Finfinnee jettammoo hora Arsadee jettammoo bara dabre beektaa akka itti keessa dabarse nu beektanii. Bara kana garuu akkamiin akka dabarse biyya tanaa biyya ormaa ta'e malee. Gaafa islaamti irreeffachuu barbaadu san hojii meeqa akka nu godhan. Gaafa irreechaa hoomaas deemaa islaatti deemna beektaa irreechi. Ammoo waan takkaan isin hin beektaa. Kanaaf bareentoo ilmaan oromticha waggaa waggaadhaan godhatan irreecha. Irreecharra waliif godhan waamicha. Oromoon duruu sirna gadaa wal bulchaa. Sirna gadaa wal bulchaa. Oromoon Booranaaf bareentoo ilmaan oromticha. Ilmaan oromticha. Waggaa waggaan godhatan irreecha. Irreecharra waliif godhan waamicha. Oromoon duruu sirna gadaa wal bulchaa. Oromoon duruu sirna gadaa wal bulchaa. Afaaniin nu fakkaachaa nu wajjin ooluu akka bishaaniif raachaa. Hayyuun adabsa qeerroo biyya baasa. Yaada qopheessee kan qurxummiif naachaa. Kuma jabeessa Booranaaf bareentoo ilmaan oromtichaa. Akkas ta'e. Irreechi kun silaana waa kan raafanii miti. Irreechi baranaa kun garuu. Angaruu rabbiin sitti godhini. Rabbiin sitti godhini. Irreechi akka bara 2000 maalee san ka. Ka duraanii. Ka bara 2000 maalee san indoo bargaa jechuun raamsuu barbaadeti. Irreechi akkasii rabbiin itti godhini. Irreechi akkasii yoo ta'e. Dubbiin baddee. Nyaatamne Dubbiin baddee. Nyaatamna addunyaa guutuu. Irreecha keessa rabbi nutti godhe. Irreechi kun akkamitti geeffamaa itti ni yaadamne. Irreechi kun akka mataa kiyyaatti jechuudha. Waan hedduun na sodaachisa. ati namni akkanaa kun dukkana keessa teessee naasa'iniiti saahiba kiyya koo asii na bira. Haya meedhaa fura dubbii dhiiraa waan dhoorkanii jaali gala dhoorkan malee. Waggaa sadeeffoo Akka mul'atu hin barbaade. Ishee. Garuu kabaranaa kun waggaa kanallee nu mul'isiisa. Kabaranaa kunillee uumaa gammachuu ittiin qabnu maaliif waan diinni agartee qawwee baatee nurra dhaabatee nama keenya kun kan wajjin gammadu fidhaa jira. Kun biyyaa faca'ee jira. Kun ari'amee jira. Kanattu ka irreeffatullee sunillee agartee miti. Yoo amma abbaa mallaqa bitamee achitti ka ol ga'ee irreeffatu taasifamu Oromoon aatiin agartee miti. Kuma keessa jirti nutti fakkaatu. An kana dhibe beektaa waa'ee irreecha baranaa tiraa kana dhibe bara dabre koronaa jira yaa'in dhoorkanii koronaan dhabamee immoo. Koronaan dhabamee jira waan akka koronaa. Koronaan badee? Koronaan isaan natti fakkaatee gaana. Koronaan abiyyimaa. Injiin san jennee. Akkeen immoo waa'ee namaatiin beektaa. Waa'ee koronaatiin maqaa ibsaa jiru. Koronaan kun hin jiru jechuudhaaf moo? Koronaan isaan amma akka jedhanitti ammallee deebi'ee jiran bifa haarawaan. Bifa haarawaan. Duba irreechi kun kabara dabree akkasitti dhoorkame. Akkamitti dhufuu danda'a moo qoricha koronaadhaatti Itoophiyaan argatte? Qoricha koronaa maal argatanii koronaan kun rabbitu fide malee isaan fide. Garuu isaan kan ittiin nama sodaachisan ta'a malee kun koronaa jedhanii waan agartee. Si afaan fura dubbii dhiiraa afaan seenan beektaa? Hawwanta qatanaa galtee jiru. Osoo ni fi irreecha bara dabree kan Oromoo irreeffachuu dhoorkan dhoorkumaa ta'e Itoophiyaan akka bishaan rakkooti beektaa? Amma irreecha jaanii korona jaanii dhoorkanii koronaan sandaranii biyya seene. Biyyoota jala koronaa addaati seenee biyya laaqaa jira beektaa? Qoricha koronaa osoo beekani eebba Oromooti. Kararraa jalaa laafu kararraa. Laa goran kararraa. Jarri farqanii jiran fakkaatti beektaa? Wanni amma akka dur caalatti irreeffachuu qaban jaanii.